Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota Mulgeetaa Tuubii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata isaa isinillee baga nagaa fayyaa naaf taatan isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo odoon gara viidiyoo kiyyaatti hin darbiniin duratti jechuudha. Warri mana kanaaf haarawaa taata saskiraayib laayik gochuun hin dagattinaa isiniin. Inna har'a Mulgeetaan maal qabattee dhufte hoo jettanii xiqqoo jechuudha. Waan miidiyaa kanarra deemaa jiru jechuudha. Innis maal jechuun keessanii oolu Irbaayimii fi abbaa manaa Iftuu jechuudha. Inna akkuma iskiriinatti argaa jirtan kana jechuudha. Maaliif yoo jettanii dhugaa rabbii irri yoo jireenya tokko ijaaruuf deemtanii dhugaa san dubbadhaati jechuudha. Gilsii dubbadhaati gara jireenya keessanii san deemaa jechuudha. Maaliif dubartii sunillee akkasin amantee jechuudha. Gaa'ila si wajjin ijaarrattuuf jechuudha. Amma fakkeenyaaf Irbaahimii haadha manaa hin qaba Iftuu jechuudha. Abbaa ijoolleeti jechuudha. Deemee haadha manaa biraa lammata Iftuu irratti fuudhe gaafa Iftuu biraa Yamanii ka'ee gara adan deemu biyyan gala jedhee biraa deemee garuu oduu biyya hin galin adan keessatti haadha manaa biraa fuudhe jechuudha. Haati manaa isaa suni sobee jechuudha. Fuudhee ishiinis Ameerikaan deemuu edaa waraqata baafadheen jira. Maqaa kiyyarratti si guuta jetteeni akkasitti adanitti wal fuudhanii gaafa adanitti wal fuudhanii Iftuutti fuudhee oduu ageessee gaafa sanii irratti dawwaltee gaafannaanii fuudheen jira jedheeni yadduma san keessa ol deebinaanis lola guddaatu taasifame Iftuu fi abbaa manaa yadduutti jechuudha. Kanaafuu dubartiinis irris dhugaa san dubbadhaati jechuudha. Namni kun gaafa nan heerume na baasamoo nan baasu haadha manaa qaba haati manaa isaa suni eeyyamteef immoo hin eeyyamneef jedhaatu masaanummaa sanarratti seenaa. Dhiirri keenyas boru dubartiin tun har'a sobee yoo fuudhe boroo maal narratti raawwatte jedhaati. Of keessa deebi'aa gamaa laalaa. Irbaayimii amma micayyoo tana sobee fuudhee jechuudha. Dubartiin haga harmirarra qalbiirraatii jedhan. Ishiin sobdee sobeeti fuudhe innis ishiinis sobdeeti Ameerikaa maqaa kiyyarratti si guchisa jetteenitti wal fuudhanii gaafa wal fuudhan immoo gara Yaman ol fidee ture jechuudha. Yamanitti ol fidee biiftuudha wallani mana keessaa banii mana biiftuutti fidee biiftuunis mana kiyya keessatti fiddattee gara mana ofii deebitee mana san keessa ari'atte saallachuu jechuudha. Gaafa sanii jara garagalee jechuudha. Irbaahimii nama itti godhee haadha manaa isaa lammataa tanarratti jechuudha. Kayya adanitti fuudhe tanarratti boorsaa ishii akka nama hattuun harkaa hatteetitti nama jala godhee boorsaa ishii san jalaa hachisiise gaafa hachisiisu ishiinis isaan gargar deemte amma hoo Irbaahimirra maaltu gahe hoo jettan dubbii gabaabaa jechuudha. Dhugaa rabbii gochi isarratti hojjetamaa jiru gocha suukkanneessaa alaan haalan jechuudha. Dhugaa rabbii dubartiin dhiira akkana goote jechuun dhugaa beeku ani jechuudha. Maaliif aguma barbaadellee ta'u abbaa manaa kiyya jetteen nikaa irraa qabdi innis nikaa irraa qaba waan ta'eef jechuudha. Kana hunda irratti raawwattu jechuudha. Maaliif guyyaa takkas taatu guyyaa lamas taatu wajjin nyaattee wajjin oddee jirtu waan ta'eef jechuudha. Garuu ishiin maaliif na sobaa jettee jechuudha. Gocha suukkanneessaa akkanaa kanarratti raawwachuun ishii dhugaa baay'ee ulfaata jechuudha. Dhiirri mootummaan Itoophiyaatu yookaan itti tokkosee ajjeesa yookiin immoo waan biraatiin ajjeesa malee fanniseeti mooti kan ajjeesu jechuudha. Dhugaa mootummaa fannisee ajjeesedha hin dhageenye jechuudha ani mataa kiyyaani. Garuu biyya Yamanii san keessatti wanni ta'aa jiru wanna addaati jechuudha. Amma Irbaayimii fannifamee jechuudha. Lafa hanqatee waaqa hanqatee jechuudha. Yadduu lamaan keessa jira jechuudha. Dhugaa rabbii kanaa mannaamoo jechuudha.
kan nama keechaa baasa sawwaya jechuudha. Maaliif yadduu lamaanitti rarraasanii hambisuu kana mannaa jechuudha. Harki isaa hidhamee irra keessatti jechuudha rarra'ee jira jechuudha. Kanaafuu odoo gaafa ishii fuudhu san jechuudha gilxii itti himee haadha manaatu anis haadha manaan qaba kan lammataa tassi godhadha jedhee gilxii itti himee sisnan horadha mana kophaatti sii fuudhee jedhee gilxii san itti himee ishii fuudhee kun hunduu isarra hin ga'u Irbaamirra jechuudha. Soba inni sobee soba ishii sobdee Ameerikaa maqaa kiyyarratti si guuttadha jetteen kun lachuu isaan lachuu odoo gilxii walitti himanii kunuun hin raawwatamu. Amma akka biiftuun jettutti waraqanni Ameerikaa isheen ittiin deemuu hedduu guuttamaa jira malee hin guuttamne jettaa jirti. Garuu ishiin haasoftu waraqanni guuttamee naalaa hachisiisee jechaa jirti. Inna gaafa wal fuudhan odoo gilxii walitti himanii innillee waan akkanaati sin danda'a kophaatti mashaakala kanan uumnu jedheeni odoo walii galteedhaan gara jireenya ofiititti seenee dubartii of jalaa qabu saniin haadha manaa isaa haadha ilmoo isaa saniin odoo mari'ate fuudhuun barbaada haadha manaa natti fuudhi yookiin immoo naaf eeyyami odoo jedheeni dubartiin nama eeyyamtus hin jirtu. Garuu immoo dirqama hoo ta'e shariyaa keessatti hin eeyyamama. Shariyaa san keessatti erga eeyyamame dirqama immoo ishiin illee abbaa manaa ofiitiif eeyyamuu qabdi jechuudha. Erga shariyaa waan eeyyamuuf ta'e eeyyamuu fi qabdi jechuudha. Kanaafuu dhugaa gaafa gara jireenyaatti seentan jireenyi kun na baasamoo na nyaatamoo booda maaltu narra gaa jedhanii of duuba gamaatti ilaaladha. Garuu dhugaa gochi amma Irbaamirratti haati manaa isaa masaanuun biiftuudha hojjechaa jirtu kun dhugaa rabbi baay'ee haala suukkaneessaa gara jabeenya takka aniin agarre dhugaa rabbi jechuudha. Dhiira akkatti fannistee dubartiin akkana godhuun isaa kuni dhugaa gara jabeenya guddaadha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waan miidiyaa kanarra deemaa jiru waan baay'ee nama jibbisiisuu fi waan baay'ee nama suukkanneessu gara jabeenyaan ilmi namaa namni afaan tokko dubbatu waan akkanaa kana walirratti raawwachuun baay'ee ulfaata jechuudha. Gara jabeenyaan ilma namaa akkatti fannisanii achirraa fannoo sanirraa gadi darbuu jechuun dhugaa waan baay'ee jibbisiisaa fi waan baay'ee ulfaataadha jechuudha. Dhugaa warri waan akkanaa kana raawwatan warri እና akkasiin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa aga viidiyoo biraatii walitti deemnutti turtii gaarii naaf qabaadhaa nagaa fayyaa naaf ta'a galatoomaa isiniin jedha nagaa fayyaa.